kun Abdii Raggaasaatti bu'uu hordofee ijoolleen beektee keessattuu gammachuu itti dhaga'amee ibsataa jiran. Miidhaa namatti gammaduun amantiin kamuu hin eeyyamu. Jarri kun akka jarri amantii ala deemanuu argame. Mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Arransi hubadhe ati lakkaan nama amma kanaa gadi bu'aadha. Zayitii masarratti jalaa mallattee zayitii jaartii kee jalaa mallattee waa hedduu jedhe hanga dhiirummaa isaa mormee ishii jedhee gisee dubbatu. Fayyadamu haasaa gisee fayyadamu isii jedhee namni kun amantii islaamaa qofa osoo hin taane amantii ortodoksii illee akkasuma balaaleffata akkasuma jibba. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Tasgabbeessaa ijoolleen musliimaa fi ijoolleen ortodoksii waan nu laallatuun qabu waa'een Israa'elii fi waa'een Iraan asiin baate Israa'el. Ijoolleen musliimaa fi ijoolleen ortodoksii tasgabbaa. Namni waa'ee Israa'el dubbatu ijoollee islaamaatii fi ijoollee beenxeeti malee ortodoksiin bakka sana keessa nu mangaltu. Agartanii siikolarizimiitti walqixxummaa amantiitti hin amanu namni kun. Namni kun walqixxummaa amantiitti gonkumaa hin amanu. Abdii Raggaasaa balaan isarra bu'e kun abbaa barbaadira bu'uu danda'a. Gariin masarata taayyeetu du'aa itti godhee kadhannaa masaratutti taqabbalamee gariin namni Yesuus ganee milkaa'u jedha. Yesuus ofii isaatiif iyyuu cinqimee keessa ture. Fannifamaa ture, tumamaa ture, reebamaa ture, itti tufamaa ture isattuu. Innis hoo Yesuus biraa as dhayyameeti. Yesuus biraatu isa itti mufate. Kan na ajaa'ibu kanaan anyway ol gizee hunda sinii galaa. Namni balaan itti buunaan gammaduu hin jiru. Namni takka balaan itti bu'e wama duraan dabreef malee sababa islaamarraa kiristaana ta'eef yookaan kiristaanarraa islaama ta'eef miti. Namni kiristaana ta'ee rakkate hedduu jira. Namni islaama ta'ee rakkates hedduu jira. Utuu islaaman tahin utuu kiristaanan tahinis balaan adda addaa namatti mudate hedduu jira. Namoonni hedduun gaazini itti nammee jira. Namoonni hedduun biinzeelii itti nammee jira. Namoonni hedduun zayitiin owwaan itti nammee jira. Namoonni hedduun haasidiin itti nammee fuula isaanii jijjiiree jira. Believe me bro. Jibbiinsa akkanaa kana dhiisi. Jibbiinsa akkanaa kana dhiisi hin barbaachisu. Namoonni hedduun asirratti Ustaaz Faraan waan jedhan qabanii mee haa dhaggeeffannu. Obbolee keenya kiristaanaa waa'ee abdii irratti waan baay'ee isin taasifamne edaa kiristaanonni akkas garaa jabaattu muslimatu qali ajjeesa ka jettan edaa kijiba keessanii osoo argattani kan biraan dabarre isin ta'uu amma hubanne amma waan macaafarra jiru osoo dandeessanii hojiirra oolchuu kan barbaaddan Ustaaz Faraan akkasaan jedhanitti yaada isaanii keessatti baay'ee natti toleera haasaan isaanii jechuudha. Yes. Haata bilchaataa fi haata bakka qabudha. Haata gaarii, haata nama waliif fiduu danda'uudhaa fi haataallee baalagoota jara akka soolanii fi jara akka kennaatiif illee deebisaa dhaawwanii jiraniin. Jarri kun baay'ee zawwee kitaaban beektu. Kitaaba jaraan beektu, matsaafaa jaraan dubbiftu. Akka biyyi wal baxabbatu beekaa garuu isinirraa hin taane rabbiin isinirraa qabee jira. Walumaa galattuu isin waa namaa hawwuun akka gaariitti deebisanii fi jiranii baay'ee takka waa hedduu dubbatan isaaniin. Haasaan isaanii haasaa bilchaata. Ilki tokko iyyuu hanga 10 hiikamaa. I'm proud iyyuu nama kanatti. Namni kun illee nama kiristaanummaarraa gara islaamummaa dhufedha. Abdii Raggaasaatti qadaruma rabbiitu itti dabalame malee sumayyaan waan taane kennaan waan taane namoonni hedduun kumaatamaan kiristaanummaarraa gara islaamummaa dhufaa jiran waan taane garuu abdiin qadara rabbiiti. Idaa ja'a laa yastakiruuna sa'atan walaa yastaqdimuuna jedhamamanii. Kana fakkaata. As keessatti wanni isiniin jedhanii namni takka kiristaana ta'eef miidhamu. Namni takka islaama ta'eef miidhamu. Balaan kaafira kiristaana musliiman jedhu. Rabbiin addunyaa irratti namarraa hin kaffalu. Kafaltiin rabbii aakiraatti galee inni kun musiibaan kun yookiin kayrumaaf la kayrno. Deemee kayrumaaf ta'a. Kabajamtoota jaallatamtoota keenyaa Abdii Raggaasaa Rabbaa fayyisu. Hawaasa keenya illee lola amma addunyaa irra deemaa jiru kan illee rabbi nagaa haa buusu galatoomaa isiniin jecha subscribe share gochuudhaan like illee nu godhaa. Let's go.